بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. What are the morning and evening scores? Zikriin ganamaatii fi tagalgalaa maali? Barbaachisummaan isaanii hoo maali? Yeroo tam ja'amti? Ibsa kana akka asii gadii kanatti waliif ibsan insha Allah daqiiqaa 10 na waliin turaan isiniin ja'a. Jiruu tee guyyaa kee halkan kee uumaa keetii wajjin walitti hidhi. Ganamaa fi galgala zikriidhaan bareechuun akkasuma ammaas gosoowwan du'aa'ii hedduu siitiin bareechuu fi miidhagsuun akkasuma ammaas rabbii kee yaadachuun akka ergamaan kee si hundeessee si bu'uureessee si jetti. Dhugumatti namni musliimaa tokko guyyaa guyyaan zikrii ganamaa fi galgalaa kan jechuu qabu. Allah subhanahu wa ta'ala instructing the Prophet alayhi salam and the believer to remember him in the morning and the evening over 1:5 ayah in the Quran. Rabbiin subhanahu wa ta'ala ergamootanii ajaje alayhi salam akkasuma mu'mintootaas ni ajaje isa yaadachuutti ganamaa fi galgala keessatti ayata 15 olii quraana keessatti akka isaan isa yaadatan ajaje. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Who believers, remembering Allah often and glorify Him in morning and evening. Yaa mu'mintoota yaa warra tokkichummaa koo dhugoomsitan rabbii keessan yaadadhaa yeroo hunda ganamaa fi galgalaan isa qulqulleessaa hedduu isa faarsaa jedheeti suuraa 33 ayata 41 hanga 42 keessatti nu ajaje. So the morning and the evening azkar, we remain in a way of the greatness of Allah throughout the day. Karaa zikrii ganamaatii fi zikrii galgalaatiin nuti guddina rabbii keenyaa hubannee guddina rabbii keenyaa calaqqifne guyyaa keenya keessatti. Through them we seek His love. Kicha keessatti jaalala rabbii keenyaa barbaadan. We draw closer to Him. Gama isaa kaluunee gama isaa dhiyaan. We feel content and at easy. Saniin qananiinee saniin gamman. Through them we gain the strength to carry out our daily tasks. Saniin energy yookaan humna dalagaa keenyata guyyaatti raawwannu arganna. Because the one who is starting and the end his day with the remembrance of Allah places his trust in Al-Hayyul Qayyum. Dhugumatti namni eegalee fi xumure guyyaa isaa rabbi yaadachuudhaan kaayyatee rabbi irra amrii hunda tikasaa rabbii Al-Hayyul Qayyum, the ever living, the all sustainer, jiraataa zalaalamii fi dhaabbataa waa hundaa taliifii waa hundaa irra kaayyate. Kanaaf sufficient by him, rabbiin isaaf gayaadha. The morning and the evening azkar are the protection from all type of the evils. Zikriin ganamaatii fi tagalgalaa hamtuu hundarraahuu tika namaa taati. Including even magic, the evil eye and the devil evil plotting. Hunduma hamtuuwwanii siriirraa, ija hamtuurraa, ija budaarraa fi maloota shayxanaa hundarraahuu tikasii taati. We should try to recite this azkar with understanding and conviction, yaqeen and presence of our hearts on daily basis. Kanaaf zikriiwwan kanneen kana qara'uudha qabna hubachuudhaan, dhugoomsuudhaan, qalbii waliin guyyaa guyyaan. Imaam Shawkaaniin rahimahullah rabbii rahmata isaaf haa godhu kana jedhe. From the among us most rewardable and the virtuous form of remembering Allah are morning and evening supplication which are establishing on the sunnah. Irra caaltuun waan
galanni namaa guddaan ittiin argatanii fi akkaan dalagaan keerii ittiin rabbii ofii yaadatan keessaa tokko zikriiwwan ganamaatii fi galgalaati tan sunnaa keessa jirtu. Maaliif? This is because they include all encompassing forming of a protection and benefit. Maaliif jennaan isiin tun hunda tika hunda of keessaa qabdi faayidaa hunda hammattuudha. Therefore, whoever wish to remaining secure from all typing of a calamity in this world and to enjoy shorting term and long remain secure from all typing of a calamity in this world. To enjoy shorting term and long terming success, you should hold on tight to this application and recite them every morning and evening. Kanaaf ta'uu qaba jee namni barbaade yeroo hundatti keessa jiraachuu hamtuu hundarraa duniyaa tana keessatti akkasuma ammaas gammaduu yeroo gabaabduu isaa qunnamte kana fi yeroowwan milkaa'ina yeroo dheeraa saniin gammaduu ka barbaade haa qabatu du'aa'iwwan kanneenii fi zikriiwwan ganamaa fi galgalaa jee ashookaan rabbi rammata isaaf haa godhu. The morning, the evening, the last part of the night are the three special time in which the servant should worshiping Allah. Yeroon ganamaa galgalaa fi halkan irraa dhuma isaa gama boodaa san yeroo addaati tan garbichi rabbii isaa ittiin akkaan gabbaru. As instructing by the messenger of Allah akka ergamaan gootaa nu ajajetti we worshiping Allah in the morning and in the evening through both obligatory and optional acts. Kanaaf ganamaaf galgala keessatti dalagaawwan waajiba nurra jiru, dirqama nurra jiruu fi dalagaawwan jaalatamoo kan sunnaa ittiin raawwannu jedha. Kana keessaa tokko obligatory action dalagaawwan waajibaa dirqamaa ta'an. The obligatory action are the praying, fajring and as dalagaawwan dirqama ta'an salaata subiitii fi asriiti. Inni kun these are the best two prayer from the fourth prayers. Inni kun salaata waajibaa irraa salaata dirqamaa irraa lameen akkaan gaariiti. These two prayer are performing during two cold prayers. Salaanni lameen kun yeroo qabbana lameeniitti raawwata. Whoever preserving these two prayers shall enter paradise. Namni salaata lameen kana eeggatee yeroo isaatiin gaggeeffate jannata seenee jedha hadiisa Bukaarii keessatti. The optional prayer dalagaawwan sunnaatu barbaadamtu jira. Dalagaawwan sunnaa kun isii dalaguun akkaan barbaadamtutti ajajuun gaarii taate. The action are to be carried out after the fajr and asr prayer. Keessattuu dalagaawwan fajrii boodaatii fi asrii boodaa isaan kun after fajr prayers salaata fajrii boodaa give a portion of our time. Kanaaf yeroo titirraa hanga kana kanniif wantoota kanneeniif tokko recitation of the Quran, Quraana qara'uu wanga tokko zikrii gochuu fi du'aa'iidhaan wantoota sadiin kana. Sanniif when should a morning and evening askar arrive? Yeroo tamii qara'amaa jee zikriiwwan ganamaaf galgalaa kun midnight walakkaa halkanirraa deemnee gizeenii fi fajriin gee fajrii booda aduun bahuu deemtu san fajrii fi bahiinsa aduu jidduutti zikriiwwan ganamaa ja'ama. Eeganaa deemtee zuurii dhufta. Zuurii boodaan asrii dhufta. Asrii fi magriiba gidduutti evening askar. Asrii fi magriiba gidduutti zikriiwwan galgalaa ja'ama. Achi booda ishaan midnight as stating by an-Nawawi akka Imam an-Nawawiin fi Ibn al-Qayyim fi Ibn Hajar rahimahullahu gabaasanitti yeroon irra caaltuu taate yeroowwan zikrii ganamaatiif subii fi fajrii fi bahiinsa aduu jidduutti irra caaltuun yeroo zikrii galgalaa ammoo asrii fi dhiya aduu jidduutti. However, if you are unable to recite them during these above times, you can make up for them. Yeroo lameen kanatti isaan kana gochuu dadhabdee yeroo biraa bakka buufachuu ni dandeessa. For example, summer fakkeenyaaf yoonii fi ganna keessa taate if you went back to sleeping after yoonii fi gama hirriibaa sawii salaattee kadeebitu taate then you can make up yeroo hirriibaa kaatitti gochuus ni dandeessa. Kanaaf Imam Nawawi rahimahullah kana jedhe
the verse of the morning and evening azkar in connection starting and ending of the day with this maal nu garsiisa. Aayanni kun wanti nu garsiisu zikriin ganamaatii fi galgalaa kun jalqabaa fi dhuma guyyaa keenyaa agarsiisa jedhe. This is so that one may commence and end with the worshipping of Allah. Akka ilmi namaa kun eegaluu fi xumuru ibaadaa rabbii isaatiin akka xumuruu fi zikri will export for the sin prepared in between these two prayers. Kanaaf zikriin diliiwwan jidduu lameen kan dhufe sirraa haqi yookaan sirraa balleessi. Do I have to recite all of the azkar? Azkaarowwan yookaan zikriiwwan hunda nin qara'aa gaafii jettuuf deebi'aansii highly virtuous to reciting all of the azkar. Garuu baay'ee gaariidha osoo fi hunda isaanii qaraatee hunda isaanii gooti. If we cannot recite them all, yoonii fi hunda isaanii gochuu dadhabde, we should try to be consistent with at least the sum of them. Haa ta'u garuu hanga tokko qabattee isiin san irratti ciccitee yeroo hunda gochuu qabda. Imaamu Nawawi rahimahullahu ni barreesse jedha. Whoever is granted tawfiq, a divine illuminating of performing the morning and evening azkar, namni rabbumarraa qunnamtii argate jedha. Zikrii ganamaatiif galgalaa gochuu, then this is the blessing and favor from Allah upon him. Kun kennaa fi tola rabbiin garbichaaf kenne jedha. Congratulations to him. Baga gammaddee. Barakallah jedhan. Whoever is unable to performing all of them should limit himself into what with a conquest. Namni kana gochuu dadhabe immoo of qabee hanga tokko haa qabatu. Yoonii fi zikrii takkitti illee osoo taate. How to reciting the morning and evening azkar akkamiin zikrii ganamaaf galgalaa jenna jaa. Allah subhanahu wa ta'ala says أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآثار ولا تكونوا من الغافلين. Remember your Lord with your soul, with humility, in fear, without raising your voice, in the morning and in the evening. Do not be the one of the healers. Abu Rabbi Ghaysan akkaan of keessatti faarsaa, of gadi qabaa, sodaachaa, sagalee keessan osoo waliin kaasin ganamaaf galgala keessatti warra dagaturraa hin ta'inaa. Boqonnaa 7:205 irratti kana jedhe. Ayinni kun wanti nuuf kennitu amaloota akkaataa ittiin zikrii gaggeessinu nu barsiisti. Zikriin karaan itti gaggeeffamtu karaalee kanneen tokkoffaa zikri should be performing within yourself. Zikriin gizee godhamtu of keessatti godhamti. In hormoning with certain arrabaanii godhamti. The more conducive to sincerity, lakkuma ati ikhlaasa qabduuni keeps one safe from lubbuu ta'e immoo ri'aa haan harkanirraa fageessaa deemtuuni is more likely to accept it. Eegana ammoo qaceellotti rabbi bira qeebalamuunsi dabalaa deemti. Zikri should be performing with humility. Zikriin kan gaggeeffamuu qabduun of gadi qabaati. By acknowledging your deficiency, hanqina kee himaa, rakkina kee himaati. Cabaa kee ibsachaati. You attain humility necessary for ubudiyya. Kan of gadi qabu kan wanti gootuun kan dargatuun ubudiyya rabbii qofa gabbaruudhaaf. Reflecting on the greatness guddina rabbii irratti xiyyeeffachaati. You should be fear of the shortcoming in your actions. Sodaachuu qabda jee gocha taateewwan yeroo gabaabduu dhufuu danda'an sodaachaa. Scars that you may not be accepting from your own qeebalamtu sodaachaati. You should not raise your voice out the sagalee ol fuutee osoo hin taane as this helps you reflecting on inni kun maaliif si gargaara akka zikrii irratti xiyyeeffattu si godha. Zikri should be with a tongue. Zikriin kan jedhamu arrabaan not just the hairs qalbiin osoo hin taane. This can be seen without raising your voice jechuun osoo sagaleetii ol hin fuudhin. You should utter it kan dubbattu but not you raise your sagalee lallabbiin osoo hin taane jechuun. Jahaffaa you should performing zikri kan gochuu qabdu ganamaaf galgala. Ayinni kun wanti nu barsiisu
sadarkaan aayannoo kun nu barsiisu waa lama. Isaan kun maal namaa fiddi jennaan yeroo lameen kun yeroo tranquility and worshiping both time are tranquility yeroo tasgabbiitii fi yeroo ibaadaati yeroo lameen kun. The action of the servants are raised in the beginning and at the end of the day. Maaliif jennaan dalagaan garbichaa kan ol fuudhamtuun ganamaa fi galgala keessatti. This you should commence and end your day with zikr. Kanaaf eegaltiin keetii fi xumurri kees zikriidhaan haa ta'u. The prohibition of being among us the heedless. Kanaaf salaanni kun zikriin tun nama dhoorkiti akka warra waa dagatu irraan taane. This is a reminder to be consistently remembering Allah. Wanti nu yaadachiisu yeroo akka Rabbi yaadachuu irra dawwamnuu fi the most beloved deed to Allah dalagaan gama Rabbii akkaan jaalatamtu taate are those which are constant dalagaa irra dawwamanii dalagan dalagaa itti fufinsaan dalagamu jechuudha. Even if they are few yoo xiqqaatellee Bukhaarii hadiisa